السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن سنود سلام تكافئنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هرت تكينا أكوبيتن أبوليتين تينا حياة أمريكا تجرتي ربنا جنة تيسير قولو ربنا جنة تيسير قولو سنود كيسنود دعاء قول أفي وسما أكونا مكمو كاته سورو إفتشوف وسما بويا سجل سومتي كاف بويا كورنفا غير إبادة وسوديا مجلس أمريكا تي كرا فولا ربي ديمته ربنا جنة تيسير قولو akkasumas har'a maal jechuu dhufne nu hangi warra asitti argitanii yuutubaroota nu qofallee miti namoota afaanillee suuraan isin galchina walitti gurmaa'uudhaan akka yuutubaroota Yemaniitii fi tabiyyee galteefillee nama muraasa keessa jira akka yuutubaroota taanee waa murteessinee waa waliif fuffuunee mallaqa walii gurgurree hayaat ta'amritaattuun obboleetti teennaa waan kana goone jennee isinitti muuf osoo hin ta'in namoota hedduu koomantii jalatti waan argaa jirruuf waan kana dirqama akka isin taasisuuf nu godhe isin obboleetteena waan kana mallaqa waliif fuffuunee maal jennee waa bibbinnee waan akka kuduraalee bibbinnee re'ootallee bibbinnee qallee maal jennee isillee akkasitti yeroo mana hakiimiitillee baasuutti hanga wanta itti wajjin dhaabbachuun tokko ta'uun isii maddee dhaabbannee obboleetteena dirqama godhuu qabnu goonee wajjin dhaabannee uummanni saalaa guyyaa sadiif ta'a jira har'a guyyaa sadaffaadha guyyaa sadaqaati amma uummata nyaachisnee xumurree yaanee jira wanti hunduu goggodhamee bilchaatee qalamee waa hunda goggooneetiin haala saniin waan bibbinneetiin maatiin isaanillee sadaqaa nu yuutubarootatti obboleetteennaaf godhaaf jennaaniin sadaqaa nu godhannee haadha mari'achisnaan ni diddee anuma godhaaf jettee nullee dirqama obboleetteennaa waan taateef harka keessa buufachuu feenaa keessa naqachuu barbaannee nullee maatii gargaarree akkas goonee jirra jechuudha. maatii wajjinuu akkasitti haala sanii sadaqaa bareedaa goone haala saniin maatii wajjin uummata dhufe keessummaa dhufe guutuu nyaachisnee uummanni kun saalaa yookaan addaaraash keessa ta'anii du'aa godhaa jiranii guyyaa sadiif osoo addan kutiin har'a jiran jechuudha guyyaa sadaffaadha. Taaziyaa jechuudha haala saniin geggeessaa jiranii maatiin dubartoonni illee namni hedduu jira jechuudha. Akkasii wal bira dhaabbachuun obboleetteenna ta'amrii taateef haala saniin nu yuutubaroonni argitan guutuun asirratti suurallee kan argitan guutuun waan bibbitamu kana guutuu akkana bibbinee waa hunda goggoonee bira dhaabbate obboleetteennaaf haala kanaan sadaqaa goone nyaachisnee uummata irratti xumurree jechuudha. Wanni kan isin jechuu barbaadeef maali? Sadaqaa goone namni sadaqaa waa godhe yookaan yoo kenne hin himu isinitti himuu yookaan immoo waan biraa isin mul'isuuf osoo hin ta'in koomentii viidiyoolee gadhiisan tokko tokko jalatti koomentii hedduu argee jira ammas karaa keessatti namoota hedduu na gaafataa jiranii hayaati mee warra maatii akkamii gargaara obboleettiin teenya tun ilmaan qabdi ilmaan dhiistee gara fuula rabbi deemtee haadha qabdi wanti kun dhukkuba yookaan immoo namni itti yaadee akkas tasa waan uumame jechuudha. Balaa akkanaatirrallee rabbi sinaa eegu karaa rabbi itti amrii taatan jedhe rabbi karaa itti hin deemtan jedhe namni hin beeku rabbumatu iyyuu beeka. Kanaafu rabbi bakka jirtanis isin hundaa isinaa eegu namoonni hedduu akkamitti obboleetteenya tana bira dhaabannaa gargaaruu feena obbolee ilmaan isiisanis nullee harka keessa buufachuu feena sadaqachuu feenaa jedhanii obboleettii teenya tana ni jaarannaa isiniif qofaa miti obboleettii teessan qofaa miti nulleef obboleettiidha. Ilmateennaa jedhee warroonni gurguddoleen nu gaafatee jira. Namoonni biyya kamiinuu jirtan haala saniin nullee bira dhaabbannee ni gargaara. Karaa ittiin gargaaru nuuf uumaa waan jettaniif nama san hundaaf tokko tokkoon keessan deebisuu waan hin dandeenyeef nullee akka yuutubaraatti haala kana waan kana goone yuutubaroota dubartii ofirraa dhiisnee akka dhiiratitti waan kana goonee jennee jirra jechuudha. Waan kana waan gooneef isinillee haala kanaan warroonni hin hirmaannaa ittiin nu gaafatan waan jirtaniif warroonni biyya adda addaa jirtan karaa kamiin gargaara waan nu jettaniif keessaa takka takkaan deebisuu waan hin dandeenyeef akka waliigalaatitti viidiyoo kana dirqama akka waraabnuuf obboleeyyan tiyyaan mari'adheetiniin haala kanaan isiniif qopheessinee jira jechuudha. Warroonni gargaaruu barbaadan mirga keessanii warroonni sadaqachuu feetan harka keessa buufachuu feetan ilmaan qabdii haatis ni jirti akkasitti warri gargaaruu barbaadan warri bira dhaabbachuu feetan mirga keessanii jenna lakkoofsi bilaa gubbarratti isiniif maxxansine kanaan bilbiltanii karaa kamiin akka gargaaruu barbaadan naan mari'attanii lakkoofsi kanarratti lakkoofsi kaasirra jiru asirratti warri argaa jirtan warri argaa hin jirre immoo sagaleen dhageeffattan duwwaa duwwaa 967379258 duwwaa jettanii karaa waatsaappitiin sagalee qofa naaf keettan yoo bilbiltan cufaadha sagalee qofa naaf keettanii gargaaruu barbaada akkamitti gargaara hagana gargaaruu fedhataniin haala saniin hanga guyyaa 40 waan jiruuf jechuudha warroonni gargaaruu nettan ammarraa kaastaniitiin lakkoofsa sirraa argitan kana waatsaappiin dubbisanii haala saniin gargaaru guyyaa 40 illee sadaqaa goonaa keessatti hirmaannaa harka keessa buufachuu feenaa obboleetteennaa warra gittan namoonni iddoo akka hayaatiin jaallattan qubana qabaa karaa keessallee
karaa garagaraati illee akka ibsaa jirtan namoonni WhatsApp illee sagaleen akka ittanii bilbiltanii booyaa akka jirtan quba qabachuudha. Gaddi kun kenna qofaa miti gadda nama hundaati jechuun nama isii beeku guutuu isiiti. Kanaafuu maatii isillee rabbi asa barsiisu nu hunda rabbi waliin asa barsiisu. Haala kanaan WhatsApp inni dubbistanii gargaaruu dandeettan harka keessa buufachuu dandeettan jechuudha. Wanni waan goolii kan isiniif ibseef namoota tokko illee barnoota wal bira dhaabbachuun namoonni tokko illee immoo akka bira dhaabbannoo jettaniif isin hundaaf haala kanaan isin beeksisuuf jechuudha. Uummanni hatta hagarraatti iyyuu addaaraas keessa saala keessa taa'ee du'aa godhaa jiranii sheekotiin gurguddoonni jiranii maanguddoon xiqqaa guddirraa kaasee saalan guutuudha isin jedha. Haala sanii taa'ee namni du'aa godhaaf jira. Haala sanii sadaqaa isin dhageessisanii guyyaa xumuraati har'a. Akkas isin jedha. Waan dabalataa qabaatan itti dabala. Waan dabalataa Saayidoo nuuf fitee jira kabajamtoota hawwattoota keenya. Akkuma inni walumaa galatti dubbate jechaadha. Yuutubaroota dubartoota hin hirmaachisne sanillee waan hirmaachisuu dinneetiif jira jechaadha. Yuutubaroonni dubartoota heddummina keessa waan hin jirreef akkuma dhiiraatti waan kana godhuu qabna jenneetiin murteeffannee warroonni asirraa biyya galanillee hatta akka Safuwaan fa'aa akka Muktaar akka Jadiid fa'aa itti hirmaatanii achirraa asitti waan isin murteessanullee keessa jiranii hirmaatanii wajjin sadaqaa isii akka gaariitti akka jaabaa kanatti goonee jirra. Wanni ilmi namaa nama duuba hafe tokko namaa godhu kanuma malee waan biraatiin miti jechaadha. Kanuma amma wanni viidiyoo kana waraabneef illee namoonni waan kana goone waliin mari'anneeti. Namoonni hedduun ammoo warroonni yuutuubaran ta'in illee ijoollee biraa duute mucayyoon tun jechaadha. Ijoollee isii miskiina tana gargaaruu qabna warri jedhu warri fedhii akkasii qabu hedduu waan jiraniif nus waliin mari'annee namoota akkasii hedduun waan jiraachuu danda'aniif maaliif nama karaa hin banne ka jedhu jechaadha. Viidiyoo kana waraabne akkasumas warri humna qabdan ilmaan isii tana karaa malaakos isin maxxansine kana haaluma salphaatti gargaaruu dandeettanii wal gargaaruun ammoo aadaa teenna kana daran illee wal bira dhaabanna jechaadha. Isii qofa osoo hin taane namoota akkana ta'an kan biroollee jechaadha. Kana namoonni yuutubaroonni biyyoota biraallee warri waan kanallee keessatti illee hirmaachuu illee hin dandeenye dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo garaagaraatiin gadda keessan garaagaraa agarsiifataa turtanii dhugaa dubbachuuf dhugoonsitanii hundi keessanuu garanumaan akka nama tokkootti isin galatoonfachuu barbaada jechaadha. Warri gaafa ayaat amrii taaterraa booyaa jiran jechaadha. Namoonni bifa garagaraati waan adda addaa haa jedhani malee namni dhudhuma garaa isaa namaaf bu'a jechaadha. Kanaaf galatooma ulfaadha isin jedha. Hamma dandeettan hammuma yaaddan laakos isin maxxansine kanarratti gargaara. Wanni isin gargaartan kun qaxxitamatti osoo wanta kan ta'in warra bira gaama yoo ammoo danda'ame jedhe jechaadha. Namoota isii firmaate yeroo biraatitti jechaadha osoo hin ta'in yeroo biraatitti gara fuulduratti gaafa warra kanaaf mallaqni kennamu viidiyoo namoota waan kana kennanii guutuun takka takkatti waraabamuu dirqama ta'a jechaadha. Maaliif amantummaa yookaan mallaqni kun nyaatama maal osoo hin taane amantummaa namni waan namni fakkeenyaaf namni tokko dhuunfatti yoo walitti erge waan kana abdiin geessiramu geessee hin jiru wanni namni ragaa ittiin bahu viidiyoo waan ta'eef jechaadha. Kana isin jenna hamma dandeettaniin hamma dandeettii teessaniiti ijoollee hayaatti faana dhaabadhaa isin jenna kanumaan yaada kiifadheera. Bareeda akkuma Abdii fi Sa'iid jedhani yaaduma tokko irra ooluun yeroo fudhata malee waan nama godhuu qabu ammoo yaadni isaan isiniin jedhan isiniif gale waan jiruun qaba waan isiniif galeef sanumarra dhaabbattanii isin hundi keessanuu bilbila achirra isinii keenya kanaan yoo rabbi jiraachiin ijoollee isii gargaartan ilmaan lama biraa kutte ilmaan lama bira jira irra haadha bira jira. Kanaafuu ilmaan kana bira dhaabbattanii utubtanii gargaaruun ilmaan Oromoo hunda keessanuu laachisa jeetiin amana akka nama tokkootti. Keessaafuu nu qofa osoo hin ta'in yuutubaroota qofa osoo hin ta'in warri maatiitti bilbilaa jirullee ni jira. Tokko lama miti. Galgala isin duute san nama hedduu biyya alaarraa biyya hedduurraa Itoophiyaarraa maallaqa itti naqatanii nu bilbilaa turan. Namoonni kun hundinuu fedhiin isaanii akkamitti mee isin waliin taanaa dhalaa. Akkami isin bira dhaabbanna akkami utubaa isinii ta'a akkamitti obboleettii teenya mucoon duute san intala Oromootii obboleettii teenya duute rabbi rahmata haa godhuu fi duutii haqa namurraan ooltu. Nuti warra as taa'u kunis wal duraa fi wal boodumaan inshaallah namoonni do'a ka hinduun hin jiru jechuudha addunyaa kanarratti ammoo nuti wanni wal boodatti hafnuuf akkuma reefu Sa'iidii fi Abdiin jaanatti wanni wal boodatti hafnuuf utubaa waliif ta'uudha. Wal gargaarree wal bira dhaabbannee qaawni akka itti hin baane qaawa sana irraa cufuu danda'u hanqa addunyaarra jiru. Maaliif
نمني خم بيكدو حياة رب رحمة أقول في أكما بليسك يا سيدتي إشي ويا سكسو منتي كنا فارتي يبديتي كبتي كحديثة كيسة دقيقة سنمني يبدا في بشانين أكستي حكسارتي نمدوي نمني سدين كوني مال جان ورا جنتاتي ما في أماس مرتبة شهيدة كيسة جراني وعلي ونوفو بيكدا إشي ربي سبحانه وتعالى دليسي الرهارة ربوفني جنديا دعائيس قداف جبدون دعائي خربي وتخلي كموس غرغاري وتباتي في خانس إن شاء الله دعائي قد عثمان سنة دامنا هنكر ما يابك يا ربي والسلام عليكم أكاسين جنة هربتون تجينا واني كانون دعوالي سبب بيلي سني هم نجرا أكاس مس فيديو كانون لي channel إسي ترى قد إسنا channel إسلي سلام أبو كتشون دامو نمون ندو فيديو لي راها كاي شايف تاني نمون ندو واي بيو شايف تاني سلا channel تكو يوتيوب تكو يو هذا لقى وانا شرارة جو نمو أفتح سنيلي كمسي ترى قد إسنا channel level لي جولي بسيتي ففاي شولا أكاسين جنة هربتون داوتوس كنا يوام بلي سني ترى دي فونو قدا إسلي دعائي نو قدا ربنا جنة ثابور جلاتي أسمان دامس تنورة تكشو دبلت شور بدماري وبوليجن تيه ثمن أربعة درجة أكثر متوقع كيس دريدن ربي سنايجو يدو فيجا نمون تكتب كليفن تاني في جرا غازي نكمل جلاتين كبوا أردي بيتين أمن نكمل أكن نجاف جريت ولا وانت تقول غازي نيرو إسين الربا كاتي سورة أو إسوف اتكاب سيستو غازي هفور يا ملك الليز كيس جوته تاسا مسكوتين بلانجرو فا الليز ملك كيس جوته إسين اتكاب سيسنا كم من كيس جرو بلبل جدي جوبته تين هذا سن جوبه حياة سلا ويما جبله كامني أكفول لي في هركي تكو جوبته كانتي وان نم أجيتها قول لي متي تمرب بيتي كنافو ربي سنا أيه ويدا سبارة يزنون دي كيسن وقت يتني توان غازا كنير رايسين غا وفيغا تولشالا لا يورو بنا ربا ليوني جتن كدري لمس كمنو في كيس من كيس اللي يتني غازا تقولي من كيس بونتي ورتن تجرا كلين سا يورو هون وتن إن رابطنا شوفوا أفور يوكان شروركان ويوكان جرا تاتي وفي قتري مسكوتي بتني كلين سياستني كابسيسو قبل جرا دبيس نتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجار نسترسين جنة